السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمارة كفوني جرت أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك بجا أكم جرتني نجي جرتو فيا كيسني جرني ولا الحمد لله رب العالمين. أنس نجا كوتي جلت ربي أنس نجا كوتي جلت ربي الحمد لله رب العالمين. أبلي وانكي جالت توتا في كبجا توتا أردف توتا جنو يوتيوب هندوم تكيسنو الفات غلطوما هدو نججبيسيتني هدو حملين التورتاني نبرد أبطاني أما اللي ججبيني كيسنا أكومي تففتي هذا سنين جدا غلطوما سنين جتشون بربادا هر مالك أبطي رفتي جنو جتشون كيسان هين أولو أكوما بيكم أسين درا واي أبولي سكينيا ليبيا كيستي أبامي درارما ررافامي تماما توري إراين دبطان توري hedduun keessan boohaa turtanii hedduun keessan qarqaarsaas asirratti isin gaafannee akkasumas akkaawuntiis maxxansinee viidiyoo abbaallee fidee abbaa wucaa fidee asirra maxxanse hedduun keessan akka gadditanii fi akka argattan koomentii keessa hordofaa ture jechuudha. Viidiyoo sun nama 8,900 jala daawwatamee jira. hedduu takka akka argattan argeera namoonni baay'een qarqaarsa isin gaafanneef keessa akka qarqaartan naafsaa turtan jechuudha. Hunduutti koomentii keessa sakattaa ture namoonni baay'een qarqaaruu lakkoofsaa fi akkaawuntii isaa barbaadaa turtanii jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa hedduu jaalatamtootaa fi kabajamtoota har'aa gadda bichaa nama himoo osoo hin taane gammachuullee guyyaa rakkinaallee dhufnee iyyinee guyyaa gammachuu gawaasan argannee gammannellee deebi'uu qabna kan jedhu na deebise. Viidiyoo abbaadhaallee har'a guyyaa duraa bu'aa guyyaa har'a du'aayiidhaan bira dhaabbatanii jiranii alhamdulillahi rabbil alaamiin gammannee jira. Obboleessi keenya qarshii su irraa bu'ee dallaaltonni tumaarraa dhaabdeertii biraallee bahuu haa baatu xiqqoo rakkoon kararra waan jiruuf kaambiin keessatti lolli garaagaraa xiqqoo karaa haalli nageenyaa waan ulfaataa ta'eef achi hin baane garuu ammoo mallaqni irraa bu'ee tumaan irraa dhaabbatee jira. Karaayyuu naga ta'e bahuudhaaf qophiidha jira obboleessi keenya jechuudha. Mallaqa garee ijoolleen Oromoo garee walitti dhufnee waan dandeenyuun kan ijoollee waan kan beennullee keessaa ofinnee wal qarqaarreetti irraa buusnee bu'ee jira jechuudha. 500 fi 50 Itoophiyaadha. Oromoon hagalatomtu ulfaadha warroonni waamicha keenya keessatti hirmaattanii fi warroonni du'aayiidhaan nufaana dhaabbattanii hundumti keessaniyyuu galatomaa isiniin jechuu barbaada obboleessi keenya. Alhamdulillahi rabbil alaamiin hafurri itti deebi'ee jira. Gareen qarqarsaa warroonni nagaafataa jirtaniif koomentii keessan erga lakkoofsa nu maxxansi jettanii lakkoofsa isiniif kaaya lakkoofsa abbaadha isiniif kaaya akkaawuntiis kan abbaadha isiniif kaaya. Ammas mucaan baay'ee waan miidhameef wal'aansa barbaachisaa akkasuma mana barbaachisaa nyaata barbaachisaa baay'ee miidhamee rarraafamee tumamaa waan turee fi haala haasaa irratti sagaleen isaa laafaadha. Tumaadhaan waan miidhameef jechuudha. Walumaa galatti amma qarshiin 550 irraa buusanii jiran ijoollee Oromoo garee hiinee walitti qabamanii dhugaa dubbachuuf haa galatoomanii irraa buusanii abbaan keenya gaaf duraa boohaa dubbatan viidiyoo gabaabduu abbaadha isin daawwachiisaa gammachuudhaan maal akka jedhamee afaanuma abbaarraallee ni dhageessanii baabaa keenya jechuudha. Du'aa isaanillee amiin jechuun hin dagatinaa isiniin jedha. Wallaahi obboleewwan keenya qalbii akkaan nu gammaddee akkaan hedduu hawurri nu deebi'ee jira. Garee san keessattis sagalee deddeebi'ee nuuf qabaa ture. Haa ta'u garuu maal dhageenya kaleellee si keessaa baafanna minaamin jedha dorsisaa turanii isin beeksisee ture jechuudha asirratti. Akkasuma achittillee yaa rabbi yoo bullee garee san dhaqu maaluma dhagaa maaluma dhugaa dubbachuu waan gara kootii sagalee garee san keessa ergamu hamma dhageeffachuu sodaachuu dhageeffachumaayyuu hamma sodaachuu takka ragee maaliif jennaan kaleedhaan dursaa jiranii mallan hinguunne jidduu keessa baay'ee muddamnee turre guyyaan xumuraa har'a hidhanii guyyaa tokko baay'ee tokko cinqamaa turre jechuudha. Akka nama tokkooti baay'ee sodaataan ture guyyaa saniif garee sanii hin seenaa. Bakka sagalee baneet gattuqee dhageeffachuu sodaadha jechuudha. Maaliifi maal godhanii sila maaltu dhagaa sila maaltu jira sila kan jiru hedduu sodaan keessa kootii dhagahamaa ture. Alhamdulillahi rabbil alaamiin isa hundumarraayyuu darbinee obboleessi keenyas rabbiin galannaa ga'u dhugaa dubbachuuf uummanni Oromoo
nuuf jiraadha kabajamaa isiniin jenna ijoollee teenya achi keessatti hirmaatanii hirmaachisuudhaan kan akka ganniidha. Gannii feemee isin beektanii tokko tokko irra yeroo baay'ee rakkataadhaaf sagalee ta'uudhaan kan isin beekamtu. Isinis achi keessa dhufuudhaan ijoollee baay'ee fiddee hundumtuu akka beekuun ijoollee fidee hirmaatanii dhugaa dubbachuu nama achi keessa nama 100 wayiitu jira garee san keessa jechuudha. San keessa nama muraasatu hirmaatee ani namni ummaa 40 afoo sun waa hirmaatanatti fakkaatu garee maashaallah tabarakallah rabbiin bakka fuutan isinii haa deebisu warroota kennattanii fi rabbiin nanumaaf isinii haa jedhu duriyaan tisan duriyaa barakaa haa taatu wallahi namni nafsee namaa baraaree akka amantaa islaamaatittis iddoo guddaa akka qabu ni beekta hundi keessaniyyuu. Wallahi akkaan sagalee abbaa viidiyoo abbaa illee asirra fidee isin dhageessisee qalbiin akkaan irraa nu cabde jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin obboleessi keenya tumaan irraa dhaabbatee jira inshaallah haala xiqqoo karaa akkuma isiniin jedha haala nageenyaatiif karaan xiqqoo tasgabbiin qabu sababa saniifi achi hin baane malee tumaan irraa dhaabbatee jira. Waan dura miidhame malee miidhamaaf ammootuyyuu ammallee bira dhaabbachuu barbaachisa. Warroonni qarqaruu barbaadan akka wal'aanamu baay'ee miidhame sagalee yeroo dubbatu sagalee isaa baay'ee dadhabaadha obboleessa keenya ammallee rarraasanii hidhaatu tumaa turan viidiyoo akkuma argitan jechuudha. Baay'ee miidhamaadha. Miidhama kanarra wal'aansa barbaada ammallee wal'aansa mana yaalaa barbaada nyaata barbaada kanarra ammallee hanqinni guddaan akka jiru dubbatamaa jira jechuudha. Abbaan hedduu nama internetiin naqabe dhiifama abbaan hedduu nama dadhabaadha wallahi baay'ee nama mee sagalee isaa nageeffatanii maal akka jedhanii gizee duraallee ilmummaa isaa obboleessummaa mucaa kanaa karaa kana deemee yeroo sanillee akkanuma hattuudhaan qabamee akka malee keessa ture. Abbaa waan qaban itti kutatanii liqeeffatanii galii mallaqa namaa gara 300 olii irraa buusan jechuudha. Irraa buusan mallanni suni hamma ammaatitti 100 narra jira jedha abbaan. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama dhukkubsaa yaani namni guddaan rakkatu malee ija namaa afuun dhaabatu rabbiin ija namaa afuu isin dhaabinaadha. Ammallee warroonni qarqaaruu barbaadanii warroonni bira dhaabbachuu barbaadanii lakkoofsa isaaniis abbaatii fi akkaawuntii abbaa isiniin maxxansa namoonni barbaadan isiniif hin maxxansa. Maal jennaani nam baay'ee miidhamee jira akka miidhamaadha yaala irratti ammallee ijoollee itti fuftee hanguma hundi isaanii danda'e qarqaraatuma jiranii yoo hirmaachuu keessatti hirmaachuu yoo barbaada obboleessa kana keessa sagalee isaa achi keessa garee keessatti hin dabalamna warroonni jettanii ammallee lakkoofsa isinii kaa dabalamuu dandeessan jechuudha. Kanaaf akkaawuntii dura deessinii maxxanseera akkaawuntiin dura maxxansisuun warroonni qarqaarra jette akka qarqaartan dubbataa turtanii naaf himaa turtanii galatooma hundumti keessanii warroonni qarqaaruu barbaada akkaawuntii ani maxxansisuun akkaawuntii abbaa mucaati. Qarqaarsi hundumtuu karaa abbaatiin galee abbatu gara Liibiyaatitti akkaawuntii daldaltichaa irratti ufii galcha malee asii achi qabaa kan qabne abbaa mucaa irratti qarshiin kan taraqqabamu jechuudha. Kanaafuyyuu barbaadan lakkoofsa abbaallee akkaawuntii isinii wajjin isinii maxxansaa namoonni qarqaaruu barbaadan jechuudha. Ammallee mucaan dadhabaadha mallanni garuu dallaalaa irraa bu'ee jira. Yaalaa fi nyaata barbaachisaa baay'ee miidhamee haasaa irrattuu baay'ee dadhabaadha sagalee mucaadha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa baga gammada isin jechuu barbaada mee viidiyoo abbaadhaa gabaabduu takka dhageeffannee kan walitti deebinu ta'a hordoftoota kiyya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتيا تكفى ربي أمريك أبو جلني هاجو لما فا جولتيا وكاني أبو ليوتيا متي إسن هندك السنو المانتيا أنا اللي جمدة إسن اللي أنا جمدة ربي جزاك يدين إسن هايادتو الدنيا إسن يادته الدنيا الرفيا إسن كنّه ويا فندور ربي اللي ربي جانة إسن هاك أنا نيس نجم مشيفتني رأسني اللي ربي سن هاجم مشيسو بكجيرتن هندتي تبيوت عددا جيرتن سجلين كي سجلين جم مشيوكن اسم برها دكو أنا جم مشيفتني ناجم مدا أما اللي ملوبة بكودو هنجين هجوان بيت تجيرا إذا أنا قبل اللي ربي سن الرها جالتو خبرت إن قداتي كان الرا وما إذا قبو كم دبتك إذا النرجيرا ربي جانة إسن هاك أنا نيسو أبار ربي سنيلات سيونا يادة تاني لنا يادة كتريف ربي سن هاجلتهم فتو ربي فيا إسن هاكر جانة إسن هاك أنا نيس ور أبا في هذا تيسن بيقول ربي سن هاتاسسو أجر رب بركة ربي سن هاجودو ربي أولين سن هادم عمري سن هاتورسيسو
himaana isinii haa kennu barakaa rabbi isinii haa godhu na gammachiiftanii rabbi isin haa gammachiisu dhaamsa kiyya ka gammachuu kana gaafa sanan boo'aati isinitti dubbadhee rahmata naa godhaadhee rahmata naa gootan hadda kolfaa alhamdulillahi rabbil aalamiin isin na gammachiiftanii ilmi kiyyallee du'a irraa naa baraaramee akka naa bayetti keellaawitu sodaasa jedhanii gadi hin dhiifamne malee haga bayetti ربي سنها قالت فتو فيانا قالنا جراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جد المانتية بركة ربي سنها قلنا قالنا جراء ربي كا نجار قارلي كنايا دلي ربي بركة سنها قل ربي سنها بركة تشيسو جنة ربي سنها شلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جد أبوليون كيا سجلي بابا كنيا كم لقي فتن كانت تيجي صورة لقى هدونا ما gammachiisa jechuudha baay'ee nama gammachiisa anillee viidiyoon kun jalqaba namoonni baay'ee akka cinqamaa turte koomentii san hamma ammaatiitti dhaabanne mucaasan jalatti namoonni booddan namoonni akka malee wanni jettan rifattan baay'ee waan jirtaniif akka qalbiin teessan gammachuudhaaf qabadhee isiniin dhufee jira akkuma isiniin jedha namoonni qarqaaruu barbaadanii namoonni yaada jijjiiruu barbaadan akkaawuntii isaanii isiniif kaayuu barbaadanii nagaafadha jalatti lakkoofsa guutumattuu lakkoofsa isiniif kenna lakkoofsa abbaadha isiniif kaaya warroonni barbaadan koomentii jala in qarqarraa bira dhaabbannaa warroonni jettanii lakkoofsa abbaanaaf kaayi jedha lakkoofsa abbaa guutumattuu jala isiniif kaaya bilbiltanii abbaa akka barbaadanitti dubbistanii argachuu dandeessanii jechuudha daarettiidha kanaafuyyuu obboleewwan kiyyaa wallahi hedduu nama gammachiisa namni oromoon gaafa rakkoodha akkanatti walitti hirmatan nama kana beekeeti miti gaafa argesan illee viidiyoon sagalee ta'ee fi tarii sababa kanaan yoo namni takkaaf lamallee dhufee qarqaar yaada jedhuudhaani kanin fidee akkasuma galatoomaadha qarqaarsi caale du'aayiidha du'aayi isin gootan hin beekamu sababni mallaqa malee du'aayin furtuwaa hundaati bantu balbala keerii hundaati jechuudha kanaafuyyuu qarqaarsa bichaa osoo hin taane kan qabu qarqaaree kan dadhabe du'aayidhu waliis godhanii walii godhuun waan tokkodha amma garee keessatti nama 140 wayitu jira san keessa namni 40 afoo sunuyyuu hundi hirmaate natti fakkaatu hundi waa hirmaate natti fakkaatu nama muraasa garuu haa ta'u ammoo dhugaa dubbachuuf hedduu haalli itti hirma namni muraasni hirmaate sun dhugaa rabbi hirmaanna ajaa'iba ijoollee si'a lamarra deebitee hirmaattetu jira dhugaa dubbachuuf nama gammachiisa hedduu namatti tola hamilee namatti hora jechuudha kanaafuu yoo obboleewwan kiyya obboleessi keenya kun ammallee akka qarqarsa yaalaa fi nyaataa hamman bayyartu akka malee miidhamee waan jiruuf barbaadu dubbatamaa jira horoonni rabbi isiniif laaffisee jedhee yoo qarqaruu barbaadda yoo niyyachuu barbaadda lakkoofsa abbaadha isiniif hin kaaya koomentii jalannaa barreessa anis nama kana oromummaa malee wanti irraa beeku hin jiru garuu oromoodha inni oromummaa isaati malee anillee wanni irraa beeku hin jiru gaaf duraallee argee dhufee asirra sagalee ta'ee fi sagalee ta'uu koosanii namoonni baay'een du'aayii godhaa fi kun akkaawuntii irratti akka qarqaartanillee naa dubbataa turtan hedduu galatoomaadha oromoo ta'uun namni nama ta'uun gahaadha nama tokko qarqaaruun nama ta'uun isaa gahaadha waan ta'eef kanaafuu obboleewwan kiyya hundumti keessaniyyuu namoonni qarqaaruu barbaadanii akkuma isiniin jedhe lakkoofsa abbaa isiniif kaaya obboleewwan kiyyaa akkuma guyyaa gaddaas waliin dhufnee asitti isiniif fidee argitanii boohaa turtan har'as viidiyoo kana argitanii akka gammaddan abdiin qaba inshaallah guyyaa gaddaa qofa viidiyoo osoo hin taane guyyaa gammachuus deebisnee hara ol garfachiisu akkuma jirutti kanaafuyyuu oromootiyyaa naaf galatoomaadha dhugaa dubbachuuf gaaf duraa hedduu akka malee keessi kona dhukkubaa ture gaafa mucaasan jalqaba viidiyoo san namoonni ilaaluu dandeessanii gaseentanii jechuudha rarraasanii luka isaa achi rarraasanii gubbaa sibiilaan gattumaa turanii hedduuta kana dhagaame anillee asirra fidee sagalee ta'ee fi ergasii booda maatii leen wal qunnamnee abbaa mucaa kanaati wal qunnamnee ijoollee wal qunnamnee gareen hidhamee garagareetitti seennee ijoollee beennuus finnee hamma dandeenyeen kan du'aayii godhuudhaan kan waan qabu kennuudhaan hundumtuuyyuu wal bira dhaabbannee 500 50 Itoophiyaadhaa irraa bu'ee har'a kinoo mucaan keenya haara galfatee jira obboleessi keenya kun jechuudha inshaallah haa gara fayyaatiin miidhama akka malee miidhamus haa ta'u garuu tumaan irraa dhaabbatee jira harki irraa fudhatamee jira tumaan irraa dhaabbatee jira walumaa galatti hattoonni waan barbaaddu
nyaattee fudhattee argattee jirti. Kanaaf obboleewwan kiyya rabbiin isin rakkisinii, rabbi fuula namaafuu isin dhaabinii, lammiin keenya baqataan keenya kanaadha agarree malee kan nuti agarree kan garma akka maletti miidhamaa jiran hedduudha, tokko lamaadhaa miti. Kanaaf obboleewwan kiyya hundumti keessanii Oromoo koo yeroo akkana waa ta'anii kan qabdan qarqaartanii kan dhabdanis garagareetti dabalamtanii du'aayii gochuudha wal bira dhaabbadha. Namni qarqaarsa bichaa miti, namni birrii kennuu bichaa miti, kennaan bichaadhaa miti. Duniyaan waayyuu faayidaan qabdu yoo du'aayii faanaan jirre, du'aayiin faanaa yoo hin jirre walii dhuftanii du'aayii walii godhuu abshir wal bira jira jechuu hamilee hojii horuu aadaa godhannu isin jechuu barbaada. Dhugaa hedduu isinirraa gammannee jirra. Oromoo koo nuuf jiraadhaadha. Yoomiyyuu nuti waliif gaachanaa, yoomiyyuu nuti waliif gaaddisaa, gaaddisni ammootuyyuu sirriitti nu barbaachisa waan ta'eef bakkuma jirtanii waliif birmadhaadha. waliif gara laafuu yaadaadha, gara jabeenya dhiisaadha, gara jabeenya iddoo tokko tokko mudhataa jiru kunillee inshallah rabbiin dhabanuu irraa taasisee tokkummaa fi jaalala saba tokko saba waliif birmatu, saba waliif fiigu, saba waliif dhiigu rabbiin nu haa taasisnu jechuu barbaada. Obboleewwan kiyyaa viidiyoo isinirratti dheeressu hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتيا تكفى ربي أمريك أبو جلني هاجو لما فا جولتيا وكان أبو ليوتيا متي إسنهم بكيسانو إلمانتيا أنا اللي جمدة إسن اللي أنا جمدة ربي جزاك يدين إسن هايادتو